Haalaan argaa jirtan kan hordoftoota kiyya kiiboordii isin jeeflachuudhaan haalaan yeroo uffachaa jiru kanaan kiiboordii isiniif tahe filattanii barreeffama gaafa teekstii namaa gootan teekstii teessanii akka barbaadaniin haalaan argaa jirtan kan fayyadamuu dandeessanii kiiboordii hedduu bareedaadha. Fayyaa teessaniif illee hedduu bareedaadha. Itti fayyadamaadha. Anuma fakkeenyaaf yoon kana filadhees erga filannoo teessan irra dhaabbatanii isinis fayyadamtan waan ta'eef anuma kanaan filadhu yoo ta'e haala kanaan seefa godhadha gara gubbaa san galtu ka'ee jechuudha. Ergasii maqaa barreeffadhuudhaan jedha waan irra barreessaa ergasii seefa kana argachuudhaaf ga'a asuma Google Chrome keessan kan dhuftanii maal jettanii barreessitan findjob25.com jettanii erga barreessitan haala kanaan erga sarchira godhattan haala kanaan isinii dhufa. Ergasii gaa haala kanaan erga isinii dhufe yeroo tokko gattuutanii erga gattuutan haala kanaan isinii fida hordoftoota kiyyaa. Erga haala kanaan websaayitiin kun isinii dhufe iddoo sarchi baaringii kanarratti gamaa jettanii barreessitan kaakaa baa jettanii erga barreessitan sarchira godhattan haala kanaan gaa isinii dhufa suuraan tuni. Ergasii yeroo tokko suuraa tana gattuutanii erga suuraa tana gattuutan haala kanaan scroll godhuudhaan gaa hordoftoota kiyya scroll godhaa haala kanaan argachuu dandeessan iddoo install jedhu kana gattuutanii argattan. Kiiboordicha filattan gaa aktiif hajuu kana erga gattuutan haala kanaan okay gootanii ergasii haala kanaan step 1 activity hajuu kana gattuutanii haala kanaan permission salaattanii fi ergasii okay gootanii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha hordoftoota kiyya. Ergasii waan barbaadan gaa kiiboordii teessaniin barreeffachuu dandeessanii itti fayyadamaadha. Waan isin hin galin immoo nu gaafachuu dandeessanii.